السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أكم جرتو هردفتو تا channel YouTube عبد الله برنو تهارا تكا إسني كبر ديرو فين جرا برنو تهارا كرجزة تيجافي نموني باين كومنتي جلتي نجافتا جران أكاتا إيميلي إرام مكا جيجيران مكا يوتيوب جيجيرونيف مكا إيميلي جيجيرون باية والغتا أدى جتشورا أكاسوما بروفايلي لما تأي جوجلي كيستي لوفي جرا بروفايلي لمن سن كمالي في ماليتي أكاسوما سبب نني بقوف مالي نكجروس نموتا باية سكرين شوتي كيسان نترجع جرو دبي إسني كبر لوفي جرا حالة سالباتهن ولين إلى الله أكو من درا إسني جتشوف يالي maqaa YouTube jijjiiruunii fi maqaa emailii jijjiiruun adda keessattuu maqaa emailii keessan kan YouTube ittiin fayyadamaa jirtan jijjiiruun barbaachisaadha. Kana jechuun maqaa emailii ittiin banattan sana maqaa YouTubetiin wal fakkeessuu dhiiftanii yoo maqaa keessan godhattanis baay'ee bareedaadha jechuudha. Maqaa YouTube hin jijjiiramu maqaadhuma emailii qofatu jijjiiramaa jechuudha. So kana gochuudhaaf egaa settingii bilbilarra seenuudhaan bilbila keessanirraa setting ka jedhu kana keessa seentu setting irra erga seentanii booda gara gajjallaatti gad dhufuudhaan setting hunda keessanii yoo Google waan jedhu ofirraa qaba Google jedhee Google setting jala isaatti Google kanarra tuquun gara fuula duraa adeemna maqaa emailii jijjiiruuf akkasuma profile lammansu sababa inni dhufuuf ilaaluuf jechuudha. Erga asirra dhufnee booda gaa emailii barbaadan jalqabarra kaa'uudhaan emailii martuu itanii jijjiirrattu sanaan booda manage your Google account ka jedhu kana tuquudhaan gara fuula duraa adeemna jechuudha. Manage your Google account ka jedhu kun ni jira santuugne gara fuula duraa adeemna. Yeroo gara fuula duraa adeemnu gaa haala kanaan nu baasa mata duree adda jira. Home jira, data and security, personal wantoota adda jiru. Yeroo baay'ee barnoota emailii kan sirriitti irra deddeebi'ee agarsiisee jira. Amma garuu mata duree lammaffaa mata duree personal info mata duree jedhu jala seenna. Personal info kana jala yeroo seennu personal info kun waan adda of jalaa qaba. Your profile info in Google searches mata duree jedhuun jechuudha. As jala name jira, profile jira. Profile kan Googleis jijjiiruu dandeenya yookaan immoo yoon qabaanne irra kaa'uu dandeenya jechuudha. Kan YouTube miti ka emailii qofa irraa jijjiiruu dandeenya profile irra kaawwachuu barbaadan addaan baasuudhaaf jechuudha. Name jedhee Oromiyaa First jira. Name ka jedhu kanarra tuquudhaan maqaa jijjiirraa jechuudha. Gara profaayilii lamman dhufee kan maaliiti isa jedhutti osoo darbin duraa jechuudha. Neemii kana jala Oromiyaa First jedhee jira. Maqaa emailii keenya achirraa jijjiirrannaa jechuudha. Ka jalqabaa neemiidha. Ka jala nicknameidha maqaa keessanii yookaan immoo maqaa addaa itti godhachuu dandeenya. Mallattoo qalamaa fuula dura isaa jirurra tuquun jijjiirraa jechuudha. Mallattoo qalamaa sana yeroo tuqne maqaa first fi last name nuun jechuudhaan nuuf fida. First name surname maqaa abbaatiif maqaa keenya sanduuqa jalqabaa irraa haquudhaan maqaa keenya itti godhannaa jechuudha. Sanduuqa lammaffaa irratti immoo maqaa abbaa feetan surname itti godhattu jechuudha. Oromiyaa bakka jedhu irratti Abdurazzaaqa jedhu surname bakka jedhu irratti Jamaal jedhee haguutu. So maqaa emailichaati kan nuti jijjiirarru asirratti. Kana jijjiiruun keenya maqaa YouTubechaa hin jijjiiru. Gaafa emailii banannu emailii keenya irraa fudhateetuma callisee nu guute waan ta'eef jechuudha. So erga maqaa kana jijjiirree kaane cancel saving jala jira save godhannaa jechuudha. Asirratti save ka jettu kun ni jirti save godhanna. Alright duubatti deebinee immoo sababa profile lama ta'ee dhufeef waliin haa ilaallu. Your profile jedhee waan lama achi kaa'ee jira. Oromiyaa First jedhee lachuu. Si profile ka jedhu kana tuqnee gara fuula duraa adeemnu. Profile inni jalqabaa kan maaliiti inni lammaffaa kan maaliiti ka jedhu kana jechuudha. Si profile ka jedhu kun jala isaa jira. Si profile sana tuqnee gara fuula duraa deemna. Profile lamman kun maaliif addaan bahee dhufe? Namoonni baay'een confused tahaa jiru jechuudha. Haala kanaan gubbaatti haala kanaan kaa'ee jira. Inni jalqabaa sun kan Google Map, Gmail, other product serviceiti. Ka jala immoo kan YouTubeiti. Yoo channel YouTube qabaattan jalatti fidee kahaa jechuudha. Inni gubbaa Google service fi Map waan adda irratti kabahu. Kanaafuu maqaa isa garuu gubbaatu jijjiiramaa jechuudha. Kan nuti asirraa jijjiiru maqaa isa kanaatu jijjiirama malee kan gara gajjallaa hin jijjiiramu jechuudha. Tokko kan YouTubeiti, tokko immoo ka Google serviceiti jechuudha. Kana jechuun maqaa inni isin Google keessaa jijjiirrattan ka emailii sanaati jechuudha. Emailiin sun maqaa keessanii maqaa guutuudhaan yoo ba'e baay'ee bareedaa jechuudha. Maqaa YouTube jijjiiruuf duraan dubbadheen jira. Your channel number century mallattoo qalamaa as jiru kana tuquudhaan maqaa keessan irraa jijjiirtu jechuudha. Oromiyaa First jedhee mallattoo qalama fuula dura isaa jiru kana tuquudhaan
maqaa YouTube yoo jijjiiruu barbaadan maqaa san irraa jijjiiruu dandeessu. Maqaa emailii jijjiiruudhaaf immoo akkuma amma emailii keessa walii seenne ilaalletti haala salphaa ta'een maqaa emailii sanas jijjiiruu dandeessu jechuudha. Akka ni confuse isin hin goone. Barnoonni keenyas kana fakkaata. Akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.